Isaan yookiin Yesuus kan nun jennu afaan Oromootti haadha qabaa hojjettee haadha qaba. Durbee Maariyaam irraa ati isaa Maariyaam jedhamti. Maqaa isheetiin Quraana tokko suuraa guutuutu mogga'ee jira. Isheen kun egaa ilma ishii kana akkuma nama kamiyyuu Yesuusin yookiin Ciisaa alayhi salaam garaatti baatteedha isa deesse jechuudha ciniinfatte. Garuu akkamitti ulfoofte kan jedhuuf immoo jecha ta'e jechuun maal taate ulfoofte jechuudha. Jecha ta'e jedhuun gaafa ulfoofteedha jettu hin deessellee. Gaafa deesse Ciisaan alayhi salaam kun maalin isiniif ka jette garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti. Eenyu Ciisaan yookiin Yesuus alayhi salaam. Garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti gaafa jennu Quraana irratti hundoofneeti kan dubbannu ni jalqaba. Quraana boqonnaa 19 lakkoofsa 30 kaaftee dubbifte maal jedha aataani alkitaaba waja'alani nabiyya waja'alani mubaarakan aynamaa kunta wasani bis-salaati waz-zakaati maa dumtu hayyaa jedha. Ciisaa alayhi salaam gaafa dhalateedhaate ani garbicha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaati ergamaa taasiseera kitaaballee naaf kennee jira jedha. Bakka hin jiru hundatti immoo akka isaa sagaduu fi akka illee zakaa kennu na ajajee jira jedha. Rabbiin amma lubbuu kiyyaan jiraadhutti jedha. Eenyu Yesuus yookiin Ciisaan jechuudha. Tole ergamummaan isaa akkanaan itti fufee osoo jiruuti sadarkaa isin biratti qabaa jette kan gaafatteef Rabbiin subhaanahu wa ta'aala nuti laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli nabiyyoota tokkoon isaanii tokkooniti ol mirga keenya yookiin fedhii keenyaan hin caalchisnu laakiin Rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaqad faddalnaa ba'dahum alaa ba'din darajaat jedhee Rabbiin suuraa boqonnaa 17 keessatti dubbatee jira. Suuraa Israa keessatti maal jedhe garii isaanii gariirra sadarkaa isaanii wal caalchifnee jirraa jedhe nabiyyoota wal caalchifee jira. Sadarkaa fakkeenyaa fi akkamitti caalchisee jennaani nabiyyiin nabiyyummaa isaanii wal muqixxeedha hunduu nabiyyiidha. Wanti wal caalchinu hin jiru nabiyyummaa isaanii irratti. Garuu hojii raajii garaagaraa dalagan irratti Yesuus yookiin Ciisaa alayhi salaam waan Museen dalageen dalagu sadarkaa caalchisee jira. Museen bahaara adda kutee darbe Yesuus Kiristoos immoo bahaara adda kutee inni darbe tokko hin jiru jechuudha. Yookiin Ciisaan alayhi salaam. Isinii galee fakkeenyaaf Muusaan alayhi salaam muka isaa bofatti jijjiiree jira fedha Rabbiitiin. Garuu Yesuus Kiristoos muka bofatti hin jijjiirre. Karaa kanaan Yesuusin hin caala jechuudha. Akkuma kana Ciisaan alayhi salaam fedha Rabbiitiin du'aa kaasee jira. Museen immoo hin kaafne. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fakkeenyaaf aduu ji'a bakka lamatti baasanii jirani. Muusaa yookiin Ciisaan immoo alayhi salaam maal hin goone waan kana jarri hin goone. Kanaan immoo isaan hin caaluu jechuudha. Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkaataa isaaniif raajii yookiin immoo ayatoota isaaniif kenne keessatti sadarkaa isaanii wal caalchisee jira jechuudha. Kana jechuun garuu nabiyyummaan isaanii wal caala jechuu miti nabiyyiidha hundumtu jechuudha. Garuu raajiin jarra hojjetan raajiin jaraa'u gargarii jechuudha. Isaan amma eessa jira kan jetteef samii keessadha kan jiru. Samii keessa kan jiru. Ammoo samii inni jirurraayyuu samii biraarramoo kan isarra caccaalurraayyuu immoo nabiyyoota biraatu jira. Samii keessa jiraachuun isaa waan addaas taasisa jechuudhaaf samii irra jijjiirurra kan isa caalurrayyuu nabiyyoota biraa jira. Museen isaa olitti jira samii isaa olirra jiru jechuudha. Si galee saniifuu samii irra jira. Bor immoo deebi'een dhufa gaafa deebi'ee dhufu immoo hundumaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aala Qur'aana keessatti illee boqonnaa 4 lakkoofsa 159 irratti deebi'ee duudhaaf ufa otoo hin du'in garuu warri kiristaanotaaf Yahudotaa Yesuus Kiristoos nabiyyummaa isaatti amananii hin fudhatu jedhe. Seera inni bushaa ture seera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jala deemanii osoo hin jaallatiin dirqamaan akkasitti deebi'ee du'aa jedha. Kanaafuu Ciisaa alayhi salaam waan amantaan kiristaanaa namoonni itti daddabalan irraa alatti waan hundee barsiisturraati Ciisaa alayhi salaam garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbiiti jennee amannaa jechuudha. Akkasi. Waa'ee Muusaa alayhi salaam immoo yookiin Museen waa isin barsiiseera jettu Museen wanti nu barsiise hin jiru. Yesuusin dabalatee wanti nu barsiise tokko hin jiru. Nuun kan nu barsiise Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi. Rabbiin Qur'aana keessatti boqonnaa 61 faa keessatti maal jedha laqad kaana lakum 60 keessatti laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir jedha. Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi nabiyyi keessatti qudwaa yookiin moodarniin gaarii isiniif taasisamee jira yookiin hordoffiin gaarii isiniif taasisameetii jira. Kanaafuu namni Rabbii fi guyyaa qiyaamaa gahuudhaa bakka gaarii arguudhaa barbaade yookiin Rabbii guyyaa qiyaamaa barbaade jannata kan argachuu barbaade jechuudha. Walumaa galatti liman kana yarju Allah wal yawmil akhir jechuun guyyaa qiyamaatti kan amane Rabbi subhaanahu wa ta'ala jannata kanaaf kennu ka barbaade ergama Rabbi salawaatu Rabbi wa salaamu alayhi hordofu jedhe kan nu barsiise Nabi Muhammad kan hordofu Nabi Muhammad Yesuus kan barsiise warra Israa'el Museen illee kan barsiise warra Israa'el nuun illee nu barsiisuudhaaf illee aangoon isaaniif hin kennamne jechuudha. Akkasii gabaabaatti deebiin kee. Itoo gaafatanii guyyaa guutuu nama hin sadarkaa nama biraa jalaafannu yeroodha. Waa maraafuu wanti koo isin gaafadha.
osoo Yesuus Kiristoos osoo Iisaan hin dhufin kan akka Iisaatti dhufan ni jiru yookaan immoo booda isaallee kan akka Iisaatti deebi'anii dhufan ni jiru ergamoota keessa. Nabi Muhammad ni haa ta'uti isaan xiqqeessu yookaan guddisuu osoo hin ta'in Iisaadhaa ol immoo Iisaadhaa gadi. Aangoon isaan qaban maaltu kan Iisatti isaan godhe kan Iisatti ol isaan godhe. Iisaan immoo maaltu isaanii gadi godhe. Yesuus Kiristoos nabiyyoonni sobduun akka kaatu inni dubbataa ture akka macaafa keessanitti akka quraanaatti garuu san duratti nabiyyiidha jedhee kan kaadhaa ture tokkoon argine. Haa ta'u garuu Nabi Muhammad immoo Yesuustu caalaa jette. Akka nama siin jedhe sadarkaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wal caalchiseetti nuti nabiyyummaadhaan wal qixxee jenneerra. Yesuus nabiyyiidha, Nabi Muhammadis nabiyyiidha. Yesuus nama, Nabi Muhammad nama. Namummaa isaanii fi ergamummaa isaaniitti lamaan isaanii wal qixxeedha. Garuu sadarkaa isaanii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wal caalchiseera. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad salawaatu Rabbii wa salaamu alayhi Rabbiin addunyaa guutuudhaaf gaafa ergu Yesuusin mandara tokko qofatti erge. Innis Israa'eloota qofaaf kan inni erge jechuudha. Nabi Muhammad garuu addunyaadhaaf boqonnaa 25 lakkoofsa tokko irratti akkasumas suuratul Faaxir irratti boqonnaa 35 irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaa kanaaf akka ergaman dubbataa jechuudha. Ligalee lamaffaa Quraana keessatti Isaan alayhi salaam akkuma macaafa keessatti dubbatu boqonnaa 61 faa lakkoofsa 6 irratti warra Israa'elootaaf akka ergame boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti Israa'eloota qofaaf akka ergame dubbata. Kanaafuu kan Israa'el qofa bushuu fi kan addunyaa bushuu gargari. Kan Itoophiyaa bushuu fi kan Ameerikaa fi Awurooppaa addunyaa kana walitti qabee bushuu gargaridha. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addunyaaf ergaman hin caalu jechuudha. Kabira ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rabbiin waashanii nabiyyoota durii na caalchiseeraa jedhan. Sana keessaatii inni tokko nabiyyoonni durii bakkuma masjiida keessa sagaduu qaban keessa sagadan malee dirqama gadi ba'anii goodaa garaagaraa bakka jiranitti sagaduudhaan danda'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani? Rabbiin dachii kana maal naa godhee jira? Masjiida naa godhee jira, guutuu xahaara naa godhee jira jedhan. Tole. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isa alayhi salaam sirrii caalaniin. Kan biraa maaliin caalan jennaan? Isa alayhi salaam kan raantiin caalaniin Nabi Muhammad barsiisa nu barsiisan keessatti jechaan qofa osoo hin taane gochaallee nu barsiisan akkaataa jireenya hawaasummaa maatii keenya wajjin jiraachuu dandeenyu. Har'a ilmoo koo kan hin guddisataa jiru, jaartii koo kan hin bushataa jiru, akkaataa jireenya koo ittiin gaggeeffataa jiru Nabi Muhammad irraati argeen akkaataa jarri ittiin deeman hin deemaa jira. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daldala keessa turan keessatti fakkeenya nu turan nama dhugaa dubbatuu fi nama haqaa nama hin nyaanne turan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuti musliimoonni immoo karaa jaraa qabannee deemna waan taateef daldala keessatti haqa nama hin nyaannu karaa isaaniillee hordofnee deemna jechuudha. Nama amanamaa taanee haga dandeenye tokkotti akkasittiin deemuudha karaan nuti irra deemu. Kana nu barsiisanii jiran. Yesuus Kiristoos garuu waa'ee kana akkamitti akka daldalluu fi haqa nama akkamitti akka eeggannu nu barsiisne jechuudha. Maatii koo akkamittiin akkamiin gushachuu qabu, ijoollee koo akkamitti wajjin jiraachuu qabu, jaartii kiyya akkamitti akka jiraachuu qabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu barsiisanii jirani. Garuu Yesuus Kiristoos wanti nu barsiisan jiru. Kanaan Nabi Muhammad sirriitti caalaniin jechuudha. Sirriitti caalaniin. Kanaafuu akkaataadhuma duniyaa kana irratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karaa harka hedduudha karaa Yesuus Kiristoos Rabbiin subhaanahu wa ta'ala irra ture yookiin karaa irra tureen harka bedduudhaan caalchisanii jira jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Aadam jedhan. Ani caalaa ilmaan Aadamiiti jedhan ergamaan Rabbi salawaatu Rabbi wasalaamu alaihi. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyootuma kamiinuu Yesuus qofaa osoo hin taane nabiyyootuma kamiinuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka caalchiseen sadarkaadhaan ni dubbatu jechuudha. Kanaafuu ni caalani sadarkaadhaan gocha waan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaan kennee fi sadarkaa isaaniif kennee hin caalu jechuudha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan ifa galaa fi beekamaadha. Hayyee gaafii biraa qabdaa? Hayyee gaafii biraa hin qaba garuu mee carraa biraatii kenna. Garuu kan jedhu Yesuus nama hundaaf dhufe saba hundaaf dhufe malee Iisaan saba hundaaf dhufe malee Yohaannis Israa'el qofaaf miti kan hin dogoggortan. Hayyee tokkoffaan silaa Quraana keenyatti dursa yeroo hundumaa irratti kan dursinu Quraana keenya waan ta'eef Quraana dursina. Rabbiin akkuma sitti mayyee boqonnaa 3 lakkoofsa 49 irratti warasuulan ilaa banii Israa'el. Malee Quraanni dura dhufee jira. Maayikii qabadhu. Rasuula gara warra Israa'elitti ergame Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata. Suratu Saf boqonnaa 61 lakkoofsa 6 irratti وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يرو عيسى عليه السلام ورّ إلمان إسرائيلين أني إرجما غير كي سنتي إرجمة دفجر يادة دفجر كنافو إرجما غير سنتي إرجمة دفجر توسا قرآن إفان فتلا فنوفكا إيه جتشورا
macaafatti soo deebine Maatewos Wangeelaa boqonnaa 5:24 irratti hoolota Israa'elii badanii qofaaf ergame yookiin duwwaadhaaf ergame jedhee Israa'elota qofaaf ergamuu isaa kan inni dubbatu. Hin beeku addunyaadhaaf ergame kanatti jettu isaa akka fidde hin beeku. Yoo qabaatte ragaa kennaa kennita Yesuus Kiristoos kan ergame yookiin Iisaa alayhi salaam kan ergame hoolota Israa'elii badanii qofaaf akkasi dhugaan lafa jirtu. Xumurtee tana biraatti darbamoo? Nama biraatti darbaa yaadannoo koo baafadhee isinii kenna. Sababa hundaaf ergame Yesuus. Ayyaa itti dhufna yeroo koomiti sun. Jimma. Fabbisi akka jechuun Jimma biloo Kiristaan. Jimmaan jirtaa? Jimmaan. Hayya. Ustaaza wal waan dabaltan jirtu yoo wanna ittaan ammasitti. Mashee yaadannoo ishee fidattutti. Ustaaza wal jirtu? وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.